Roobii kana naanna'anii sa'a sagalitti nyaadha. Bishaan isa kana naaf kennanii kana gimaasha roobii kana naaf kennanii hin dhuguu bakka akka qoonqoon kun hin dhukkubneef darbee qokkee koo jiifadha malee dhuguu hin danda'u. Mana keessa bofa lamatu jira. Inni naan tuqu ture. Kanaafuu namichi na daffaru yaalee godha gizee hundayyuu. Qoy ahun torgimil. Waa. Erga sirra cufanii deemanii mana fincaanii akkamiin fayyadamuu dandeessa? Duranatti miti fincaanii naan jetti fayyadame. Eegasiin deemuu beekte sa'a sagalirra fayyadama. Sana booda sa'a torbarra fayyadama. Tokko asii jechuudha. Torba Itoophiyaa irratti amma ganaa na jalaa bantee iddoo rafuu deema jechuudha. Kun kilaasiin majilis filee iddoo hara galfannaa warraatiin na qolloftee diigdeetti qolfii fuutee. Qoy ittanima. Enggዲህ ሴትዮ አካፊ ቦፍቺ በቃ ተጅራቱ ክላሴ ቶኮ ከሰ ጅራቱ ወዲ La, ini kelas udah ndai kaba. Oke, karuan nargitan usa? Nufa kushina dufya bishan debota jalabanani bishan sana kakennufi nantu kuguyata kenne nantu ne duga dubachuda. Enggዲህ ኢባቡ የምኖረው ራሱን የቻለ ክፍል አለው ነው waan hedduu garaa nama nyaatudha. Ay jireenya biyya ormaa mana keessa buufa lamatu jira. Buufti kilaasii of danda'e qaba. Buufaamati kan na tuqeen namtichi yeroo baay'ee na reeba yoo niitiin manaa baate na gudeeduudhaaf na reeba. Akkasuma immoo mana keessa nyaanni hin jiru. Nyaata sa'a sagalitti nyaadhee guyyaa sa'aatii 24 keessatti gizee takkitti sa'aatii sagalitti na nyaadha. Saniin booda deebi'ee nyaadhu. Bishaan haayilaandii takka naa kennu. Akka qoonqoon koo hin goggonneen xiqqeechee itti dhugaa. Shintibeetii akka fayyadamne na gooti. Sa'aatii takka sa'a lama bichaa naa eeyyamti. Sanaan sa'aatii 24 keessatti kanaan booda shintibeetii dhaquu hin danda'u natti qollofti. Majasiitti natti qollofti na biraa deemte yeroo hundumaa jetti. Hedduu nama gaddisiisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleetiin keessa nagaa guutuun qaba. Isinis baga nagaa taatan baga jiraatanis hin jedha. Akkasuma warra chaanaala kiyyaa faraar taatan immoo subscribe gochuudhaani maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota kookaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti hedduu takkan gadde jechuudha. Mee ilaalaa jireenya biyya ormaa waan isheen nama goon hin qabu. Kanaan duubatti bofa lama mana keessatti horsiisaa. Kanaan duubatti immoo micayyoo nyaata hin qabdu. Kanaan nyaata kan hin qabne irratti immoo micayyoo kana jaarsi madaamii hedduu gudeeduudhaaf yeroo baay'ee yeroo isheen manaa baatu siqaayii hedduu agarsiisa jechuudha. Siqaayii hedduu agargee waggaa tokko keessatti jechaa jirti. Waan baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee nama garaa nama nyaata jechuudha. Waan ijoolleen keenya keessa jiru waaqumti yaanum dubbatu malee nama nu dubbatu hin qabne dhugaa gubanne guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Wanta Saawudii keessatti deemaa jiru jechuudha. Micayyoon bofni kilaasii tokko miti kilaasii of danda'e qaba. Garuu qaabeetiin dhufee bishaan dhugee deema. Kilaasii ofiitti deebi'ee galaa jechaa jirti. Jireenya mati kun dhugaa waaqayyoo kan biyya Saawud Arabiyaa keessa jirtu ijoolleen teenya jireenya jedhamu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaan duubatti dararaa hedduudha kan nyaasiin booda immoo nyaata hin qabdu mucayyoon bishaanii yookiin immoo mana takkitti shisha waan dhugaa hundum shintibeetii qolloftee deemti. Akkasuma immoo iqaabeetii qollofattee deemti. Waa hundi isaa qolloftee bishaan takkitti kennitee fi saniin booddee immoo biraa deemti jechuudha. Mana bakka itti taa'anii yookiin buna midhaan dhuganii jechuudha. Bakka isaatti itti qolloftee biraa deemti jechuudha. Waan hedduu nama gaddisiisu. Baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya akkanaa keessa jiraachuurraa hiyyummaa keenya Itoophiyaa keenya yoo jiraanne isa turre gaariidha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo waan ijoolleen keenya rabbi gizee tokko gaariidha. Maaliif hojjetu mana raamuun jiru akkamitti teechi? Mana raamuun jiru an halkan takka micayyoon kun dhugaa rabbii jabdu odoo na ta'e halkan takka hin bulu jechuudha. Halkanii guyyaa iyyaa bula malee bulan hin danda'u. Innaa akkasii isiniin jedhu maaloo nyaachistee inni nan tuqu jettee micayyoon malee nyaachistee jechuudha. Booda nyaachisuun ishiin oolu.
Innaa kanaafi obboleettiin keenya suni maaloo na dhaqqaba achii na baasaa jechaa jirti. Hedduu na garaana nyaatte dhugaa waaqayyo mee ilaalaa ijoollee siqaayii ijoolleen keenya keessa jirtu baasanii hin dubbatan malee hedduudha kan siqaayii keessa jiru kan silkii hin qabne meeqatu jira dhugaa waaqayyo kan silkii qabutu xiqqoo akkasanuu waa baasee dubbachuu danda'a malee waa himachuu danda'a malee kan silkii hin qabne meeqatu jira dhugaa waaqayyo meeqatu jira. Hedduu na gaddisiise dhugaa rabbi ibadee jireenya akkanaatis nima jiraannaa nuti garuu yoomnuuf akka nu dabartu hin beeku. Kanaaf obboleeta koo adaraa keessanii akka Saudi Arabiyaan kun nurraa cufamuu hundi keessa sagalee ta'a hundumti keessanii jechuudha. Adaraa keessa waan dandeessaniin miidiyaa qabda irratti dabarsaa adaraa keessa hin taa'inaati. Dhugaa rabbi ijoolleen keenya waa hedduun dararamaa jiru. Jarri maajikii manatti bineensa manatti sooraatti ijoollee keenyaan dararuu jechuudha. Dhugaa rabbi seexana manatti walitti qabatanii jechuudha. Annaa kanaafiyyuu yaa Waaqa koo maalidha qoy wanta isaan manatti horsiisarraa immoo maal maajikii harkisaaf moo maal jedhan garuu akkas waan akkasii kana himanii jiranii beektanii. Hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya wanti isaan irra dararaa isaan irra jiru ani gana jedhee himuu hin danda'u. Waaqayyoon obsa isiniif haa kennu waan an dubbadhu hin qabu. Yoon ofii kiyyaa mana gaarii jiraadhe isiniif assaabuun koo hin oolu dhugaa Waaqaa jechuudha. Baay'ee tokko garaana nyaatte obboleettiin keenya kun waanuma godhuu fi wallaalee dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Hedduu garaana nyaatte akkuma goroorroon koo hin goggonneefan xixiqqeechee dhuga bishaan jettee bishaan halaandee xiqqoo takkatti kennite jechuudha. Akkuma qoonqoon kiyya hin goggonneef qoonqoontii akka hin goggonneef akka hin duuneef jette walumaa galatti. Mee ilaalaa ijoollee siqaayii kana keessatti irra siqaayii kana jiraachuurraa biyya keenya maal ta'a yoo shunkurtii gurgurree jiraan maal ta'a yoo baqa maal ibboo baadiyyaa keenya keessa maatii kiyya bira yoon jiraadhe hoo maatima biraa dhaannee miti maatii keenya akka tunu guddisuu hin dhabnee mara of jijjiirra jenneeti kaayaa irra har'a takka jennee laba jennaa jenneeti har'a biyya ormaa keessatti dararamnee kuun lubbuu dhabee kuun immoo dararaa hedduu irra gahaa jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa nyaata dhabanii maal ibboo nuti nyaata dhabneeti miti kan biyyaa baanee bar bishaan dhabneeti miti kan biyyaa baanee bar uffata dhabneeti miti kan biyyaa baanee bar of jijjiirra jenneeti har'a takka jennee lama jennaa jenneeti dhufne garuu biyya ormaa keessatti wanti ijoollee keenya qunnamu waan obboleewwan keenya qunnamaa jiru waan bakka gurra keetti dhaga'uu sitti hin tolu ija keetti arguu sitti hin tolle jechuudha. Kan maraate meeqatu jira. Dhugaa obboleeta takkallee qalee dheengaddaa har'a kaleessa moo dheengaddan arga viidiyoo ishee jechuudha. Viidiyoo san buusanti fakkaate mucayyoo sun hin duute. Mucayyoo sun duute biyya ormaa keessatti maraatte dallaa ormaa irra kaatte jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatte dhugaa Waaqayyo waan hin dubbadhu wallaalee maal ijoollee keenya dhumanii silaa duutiin ooltu bar garuu akkas biyya ormaa keessatti du'a Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf adaraa keessan hundumti keessanuu sagalee walii ta'anii akka Saudi Arabiyaan kun nurraa cufamu siniin jechuu barbaadu. Obboleewwan koo hedduu dhumaa jiran as keessatti obboleewwan keenya jechuudha. Maalibboo nuti kan biyyaa baaneef of jijjiiruun malee biyya namaa keessatti siqaayii arguu fi miti bara. Har'a yoo gizee humna qabatan hojjetannee of jijjiirraa maatii keenya jijjiirraa harka namaa eeggannu jenneeti garuu immoo wanta sitti nu qonnamu waan takkaa biyya keenyatti nu qonnamee hin beekne jechuudha. Maalibboo hiyyummaa keenya yoo jiraanne hiyyummuma teenya tanaan jiraachuu wayya siqaayii akkanaa kana keessa jiraachurra jechuudha. Dararaa akkanaa kana keessa jiraachurra Waaqayyoon harka sinirraa qabatu hunduba keenya harka nurraa qabate nagaaf biyya keenyatti nu galchu. Obboloota koo adaraa walitti hin laafinaati. Viidiyoota akkanaa kana yoo agartan feesbuukaa tuktukii waan qabdan irratti gagallakkisaa maaliif akka namoonni arganiitu nu mirmatanii akka Saudiin kun nurraa cufamu jechuudha. Akka kootti akka nurraa cufamu barbaadaa jechuudha. Walumaa galatti maalibboo ijoolleen keenya dhumanii dararaa hedduu agarree jirra. Wanta takkaan agarree argaa jirra. Sirma akka jiraatu ijoolleen keessattuu ijoollee haaraa dhufantu baay'ee dararamaa jira. Baay'ee lubbuun isaanii darbaa jira. Maalibboo fitillaaja keessa reefi ijoollee keenyaa guuteef maali nama nu dubbatu dhabne maali yaa Waaqayyooti nama nu dubbatu qabnu mee akkuma amantaa keessatti tsalooti godhaa dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Waaqayyo yoo nu mirmate malee nama nu mirmatu dhabneerra. Maaliif mootummaa qabaannee mootummaa nu mirmachaa hin jiru. Akkasuma immoo imbaasiin keenyas akkasuma imbaasii qabaannee imbaasii nu mirmachaa hin jiru. Imbaasii agartanii jirta seera inni baasii akkasii jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya siqaayii hedduu argaa jiranii seera badaa baasanii daawwatanii asii ijoollee keenya siqaayii hedduu agarte jechuudha. Kanaaf Waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Obboleettii koo Waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu.